Okomaatu Sapuqa, Hoogganaa Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa, kabajamoo Obbo Isaayyaas Jiraa, Pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu CAF, kabajamoo Obbo Waasii Girmaa, itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Jimmaa, kabajamoo Obbo Yuusuf Shaaroo, ittaanaa bulchaa bulchiinsa godina Jimmaa, kabajamoo Obbo Daani'el Cheerinnat, itti gaafatamaa eejensii geejjiba Oromiyaa, kabajamtoota jaallatamtootaa fi ispoortistoota godinaalee Oromiyaa hundarraa guyyaa irraa sagantaa dorgommii ispoortii giddugala Oromiyaatti gaggeeffamu 26ffaadha sababeeffachuun asitti argamtan hundi keessan baga nagaan qe'ee jaalalaa qe'ee shanan dhibee biyya Abbaa Jifaar biyya gooticha Afrikaa biyya abbichuu baga nagaan dhuftan anaa dhufu nooruu isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan guyyaan har'aa sagantaan kun sagantaa seena qabeessa sagantaa dirree irratti jaalalatti labsinu tokkummaatti labsinu dorgomtoota keenya ciccimoo fuulduratti ittiin baafnuu fi tokkummaa naannoo keenyaa ittiin ijaarruuf biyya keenya fuulduratti tarkaanfachiifnu akka ta'e sirriitti ibsuu barbaada. Magaalli Jimmaa fi godinni Jimmaa uummanni Jimmaa baga nagaan dhuftan anaa dhufuu nooruu jedhee isin simateera baga ittiin isin ga'e jechuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan sagantaan kun jalqabaa hanga xumuraatitti karaa nagaa qofaan akka gaggeeffamu milkaa'ina guddaa milkeessuudhaaf bulchiinsi magaalaa Jimmaa godina Jimmaa albureewwan hunda xumuree jira waan ta'eef yaaddoo fi sodaa tokko malee biyya nagaa jirtu dorgommiin kun dorgommii milkaa'aa injifannee harka wal qabannee badhaadhina waloo ittiin mirkaneessinu akka ta'e dhaamsa koo dabarsaa. Kanatti aansuudhaan itti gaafatamaan biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa asbaanii tapha guutuu Oromiyaa giddugala Oromiyaatti gaggeeffamu 26ffaa kana asbaanii haasawaa akkasii godhan hamleedhaan naasimadhaa. Baga keessan nagaa oltan kabajamoo Obbo Isaayyaas Jiraa, Pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu CAF, kabajamoo Obbo Xahaa Qamar, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa, kabajamoo Obbo Yuusuf Shaaroo, itti aanaa bulchaa bulchiinsa godina Jimmaa, kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa, kabajamoo Obbo Daani'el Cheerinnat, itti gaafatamaa eejensii geejjiba Oromiyaa, kabajamoo Obbo Waasii Girmaa, itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina damee magaalaa Jimmaa, kabajamtoota hooggansa olaanaa naannoo irraa asitti argamtan, kabajamtoota pirezidaantota federeeshinii ispoortii naannoo Oromiyaa, kabajamtoota hooggansa olaanaa godinaa fi bulchiinsa magaalaa Jimmaa, kabajamtoota itti gaafatamtoota waajjira dargaggoo ispoortii godinaalee bulchiinsa magaalaa irraa tapha guutuu Oromiyaa 26ffaa irratti hirmaachuuf asirratti argamtanii, kabajamtoota koomishiinaroota dursaa garee leenjistootaa fi ispoorteessitoota murtee kennitoota, kabajamtoota abbaa sagantaa kanaa kan taatan ispoorteessitoota tapha guutuu Oromiyaa 26ffaa irratti hirmaachuuf asirratti argamtan, kabajamtoota jaallattoota ispoortii
godina Jimmaarraa magaalaa Jimmaarraa hawaasni asitti argamtan hundumti baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jechuun barbaada. Ispoortiin waltajjii waliigaltee addunyaati. Qaamaaf qalbii jabeessee jireenya fayyaalessa mirkaneessa. Garaagarummaa balleessee tokkummaa waljibbiinsa dhabamsiisee jaalala araaraa fi obbolummaa dhugaa diriirsa. Sammuus bilchinaan ijaaree misoomaaf badhaadhinatti qajeelcha. Ispoortiin bu'uura waan hundaati. Ispoortiin bu'uura jijjiiramaati. Misooma biyyaa ariifachiisuu, guddina dinagdee dhugoomsuu fi lammii fayyaa guutuu qabaatee imala badhaadhinaa biyyaa keessatti ga'ee isaa adda durummaan bahatu sadarkaa hundatti horachuu keessatti shoorri ispoortiin qabu daran olaanaa waan ta'eef qabeenya guddaa kanatti sirnaan fayyadamuudhaan faayidaa biyyaatiif oolchuun dhimma baay'ee murteessaadha. Kabajamtoota keessummoota hirmaattota qabamtuu Oromiyaa. Biyyi keenya haala mijataa misooma ispoortiif qabduun ispoortistoota waltajjiiwwan addunyaa garaagaraa irratti injifannoo gonfatan biyya isaaniirra darbanii uummata gurraachatti kabaja horan hedduu addunyaaf gumaachuu dandeessee jirti. Dilbii ispoortistootaa fi galaana atleetotaa kan taate Oromiyaan gosoota ispoortii hedduudhaaf mijaa'ina addaa gonfattee qilleensaa fi teessuma icciitii jabina qaamaa ta'eenis badhaafamte gootota alaabaa biyya isaanii ol kaasanii mirmirsan injifannoo cululuqaa ta'es galmeessan biyyaaf gumaachaa kaleessaa hanga har'aatti ga'ee leencaa bahachaa as geessee jirti. Madda atleetota bebbeekamoo galaana ispoortistoota garaagaraa kan ta'e naannoo Oromiyaatti ispoortii bu'uura hawaasaa qabaatee misoomaa fi dinagdee biyyaatiif gumaacha taasisu sadarkaa hundatti diriirsuudhaan faayidaa caalmaaf oolchuuf mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jira. Sochiiwwan ispoortii iddoo hundatti cimsuu fi bu'uuraalee misoomaa ispoortii babal'isuu damee murteessaa kana leenjiiwwan saayinsawaa ta'anii deeggaruu akkasumas dorgommiiwwan bakka bu'oota abdii biyyaa ta'an horachuuf dandeessisan sadarkaa hundatti gaggeessuudhaan ispoortiin naannoo keenyaa bu'uura cimaa akka qabaatuuf sochii bu'a qabeessi gaggeeffamaa jira. Taphni guutuu Oromiyaa guyyaa har'aa bifa ho'aa ta'een eegalaa jiru kunis dorgommiiwwan qaama xiyyeeffannaa hojii keenyaa ta'anii gaggeeffaman keessaa tokko yoo ta'u yaadrimee olompika addunyaa fi biyya keenyaa ka'umsa godhachuudhaan dorgommii gaggeeffamudha. Bara 1985 irraa eegalee gaggeeffamuu kan jalqabe taphni guutuu Oromiyaa jalqabbii isaa irraa eegalee hanga bara 2011tti bara baraan gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u bara 2012 irraa eegalee hanga 2015tti sababoota adda addaatiin osoo hin gaggeeffamin adda ciccitee ture. Dorgommiiwwan guutuu Oromiyaa baroota darban gaggeeffamaa turanii dirree morkii mijataa ta'e uumuudhaan godinaalee magaalota gidduutti miira dorgommii uumuudhaan gamatti ispoortistoota ciccimoo ta'an horachuun kan dandeenye yommuu ta'u addaan cituun dorgommii kana waltajjii ispoortistoota jajjaboo itti fo'annu dhiphisuudhaan sochii ispoortii naannoo fi biyya keenyaa irratti dhiibbaa olaanaa fidaa akka jiru hubachuun dorgommii kana iddootti deebisnee gaggeessuuf har'a sagantaa kana gaggeessuu jalqabnee jira. Taphni guutuu Oromiyaa 26ffaa gosoota ispoortii 21 sadarkaa gandaa irraa hanga godinaalee fi magaalotaatti ispoortistoota fi ogeessota 800 ol hirmaachisuun haala ho'aa ta'een gaggeeffamaa kan dhufe yommuu ta'u dorgommiin tapha guutuu Oromiyaa 26ffaa guyyaa har'aa
jalqabamu kunis gosoota ispoortii 21 ispoortitootaa fi ogeessota ispoortii 5,000 ol ta'an hirmaachisuun torbee lamaaf magaalaa Jimmaatti kan gaggeeffamu ta'a. Kabajamtoota keessummoota keenyaa hirmaattota sagantaa kana biiroon dargaggoo ispoortii Oromiyaa gurmaa'insa ispoortii cimaa ta'e hojiirra oolchuudhaan ispoortii naannoo keenyaa bakka jiru dadammaqsuudhaan sochii ispoortii naannoo keenyaan walgitu hojiirra oolchuuf miira xiiqiitiin hojiitti kan seenne yommuu ta'u karoora guddina damee ispoortii galmaan ga'uufis giddugala biroollee yookiin ispoortii babal'isuu sagantaa leenjii guddattootaa bifa haaraadhaan gurmeessuu leenjii guddattoota ispoortii qulqullinaa fi baay'inaan kennu akkasumas ispoortii bu'uura hawaasaa qabsiisuuf sochiin ispoortii hawaasaa yookiin maas ispoortii manneen barnootaa keessatti sektoraalee mootummaa fi dhaabbilee adda addaa keessatti gaggeessuu eegaluun keenya bu'aawwan abdachiisaa galmeessuu jalqabanii jiru. Godinaalee fi magaalota keenya sadarkaan jiran keessatti inisheetiivii bakka oolmaa dargaggootaa kabajamoon pirezidaantiin naannoo keenyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kenname hojiirra oolchuuf jalqabbii jiru dabalatee galmoota misooma ispoortiitiin qabaman dhugoomsuuf tattaaffii taasifamaa jiruu fi gumaacha hawaasni keenya godhaa jiruuf carraa kanaan galata galchuu barbaada. Xumura irrattis ispoortessitoota ciccimoo naannoo keenya bakka bu'uu danda'an horachuu godinaalee fi magaalota gidduutti waljijjiirraa muuxannoo fi haala mijataa uumuu akkasumas ispoortessitoota naannoo keenya bakka bu'anii dorgommii biyyaalessaa irratti hirmaachuu danda'an filachuuf kaayyoo godhate kan gaggeeffamu taphni guutuu Oromiyaa 26ffaa milkaa'inaan akka xumuramuuf ga'ee adda durummaa akka bahattan dhaamsa koo dabarsaa dorgommichi kan nagaa fi jaalalaa tokkummaa fi obbolummaa akka nuuf ta'u hawwiin qabu maqaa kootiin maqaa biiroo dargaggoo ispoortii Oromiyaatiin ibsaa koreewwan sadarkaa hundatti hojiin kun akka milkaa'uuf hojjetan baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Addatti immoo bulchiinsa magaalaa Jimmaa kabajamoo obbo Waasiyoon Girmaa kabajamoo obbo Mahammed mana Profeesaraa Koree kabajamoo kantiibaa obbo Qahaa Qamar hunda keessaniin qaamolee nageenyaa risoorsii guddaa mobilaayiz gochuudhaan karooraan addatti istaadiyeemii kana akka inni haala kanaan miidhagaa ta'uuf gumaacha isin gootanii yeroo keessan humna keessan aarsaa gootanii hojjettaniif maatiiwwan ispoortii fuulduratti baay'ee galatoomaa ulfaataa isin jechuun barbaada. Galatoomaa horaa bulaa ispoortiin jaalalaaf, ispoortiin tokkummaaf, ispoortiin misoomaaf, ispoortiin bu'uura waa hundaati. Galatoomaa.